Yarra saayinsii waliigalaa kan kutaa torbaffaadhaa jechuudha. Yoo mata duree foormulaa hiikuu waan jedhu qabadhee isin dhufeetiin jira. Gochootaas dalagaatiin isiniif deema jechuudha. Deebisaa gochootaatis as keessatti ni argattu viidiyoo kanarratti. Akkasuma gilgaalaas isiniifin hojjechaa deema. Kanaaf hedduu takka irraa bu'aanii buufattan jedhee abdiin qaba. Hordofaadha. Subscribe gochuu bariyan keessaniis share gochuus hin dagatinaa isinin jecha. Gocha 3.9 kana yoonii fi irraa isiniif yoo kana eegallu ta'u kanneen armaan gadii irratti gareedhaan mari'achuudhaan dareef gabaasaa jedha. Kanui gama keessanii waan mutaa barsiisaa isin ajajee isin daree keessatti hojjettanii taahaa jechuudha. Wanni bu'uura isiniif ta'uu danda'u akka ibsaatti jechuudha. Ani kan amma asirratti isiniif kaa'u. Gaafin takkaffaa wanni isin jettu maqaalee jedha. Yes, maqaaleen akkuma gaa himicha irraa agarru maqaalee kompaawundoota armaan gadii irraa foormulaa isaanii barreessi jedha. Foormulaa isaanii barreessi jechuutti jira. Maqaa irra dhaabbanni foormulaa barreessu jechuudha. Fakkeenya soodiyem naayitirate jedha gaafin takkaffaa kuni. Soodiyem naayitirate jechuun egaa NaNO3 ta'a. Gaafin aadhaa ishiin kun jechuudha. Maal taati jennaan NaNO3 taati. Jechuun gaa yoo jennu NaNO3 yoo jennu sorry isin jecha formulicha isin barreessee isin argisiisa. NaNO3 kuni formulaa gaafii tanaati jechuudha. Formulaa sodium nitrate jennuuniiti jechuudha. Gaafii lammaffaadhaa iron nitrate jedha. Iron jechuun Fe dha. Nitrate ironi sadii jira. Ironi sadii barreessine nitrate itti aansina. NO3 jechuudha. NO3 iron nitrate. Bakka kanatti waan tokkotu jira. Wanni nuti jiru wanni adda isinii baasnu gaafii kanarratti jechuudha. Gaafii baa kanarratti sadeen kun ironi gubbaa jira. Kana jechuun gara biraatiin maal agarsiisa jechuudha. Ironi gubbaa sadii jira. Nitratein wanni inni qabu lama. NO3 jechuudha. NO. Kanaaf formulaa isa biyya kana biratti jechuudha yoo ni fi deebinu irra kamitti isin argisuu hin danda'a. Formulicha giseen barreessu Na dhaatu jira. Na sun taane nitrate jira. NO3 jira. Asitti immoo ironi jira. Ironi gubbaa lakkoofsa sadii jira. Iron sadii lakkoofsa roomaaniidhaan nu agarsiisee jira waan ta'eef inni kun duraan takka qaba. Gaafa kiriis wal jala goonee dabarsinu wanni nuti argannu maali? Inni wanta iron jechuudha. Iron Fe jechuudha. Iron 1 NO3 gootee hammattuu alaan maaltu jira? Lakkoofsa sadii dabaltaa jechuudha. Kanaaf formulichi kana ta'a jechuudha. Formulichi kana ta'a jennaan. Formulaan caadhaa ta'u maal ta'a? Deebisaan formulaa caadhaa copper carbonate jedha. Copper carbonate jechuun CuCO kana jechuudha. Copper carbonate. Carbonate tokko jira. Carbonatenis gaa huno lamaatu jira. Inni lama qaba. San booda akkana ta'a jechuudha. Copper carbonate. Formulaan deebisaa daadha calcium sulfate jechuun calcium jechuun kana sulfate jechuun SCO4. Calcium sulfate. Akkanennaan jechuudha. Akkanennaan. Very good. Gaafin lammaffaadhaa maal jedha? Formulaawwan kompaawundoota ayoonota atam danuu armaan gadiif maqaa isaanii barreessi jedha. Inni duraa wanni inni jedhamu gaafii jalqabaa kanaaf inni duraa wanni inni jedhamu maali jennaan? Potassium nitrate jennaan. Potassium nitrate. Ban aluminium sulfate jennaan. Aluminium sulfate yookiin dialuminium trisulfate.
jechuunis ni dandeessanii. Inni biraa sodium carbonate. Inni biraa calcium hydroxide. Inni biraa akkasuma sodium hydroxide jechuu ni dandeenya. Inni biraa ammonium sulfate. Kunniin maqaa isaaniiti jechuudha. Akkasumatti qabachuu dandeessu. Inni biraa waa'ee foormulaa hiikuudha. Foormulaan akkamitti hiikama yookiin ibsa waa'ee foormulaa hiikuu ilaalchisee foormulaan iddoo bu'eewwan lama. Foormulaan maali? Iddoo bu'eewwan lama jechuudha. Foormulaa jechuun iddoo bu'eewwan lama fi isa ol irraa ijaarama. Yes. Foormulaan akkasuma elementii iddoo bu'ee gosa tokko qofa of keessaa qaba. Foormulaan elementiidha. Iddoo bu'ee gosa tokko qofa kan of keessaa qabudha. Foormulaan elementiidha jechuudha. Foormulaan compoundii garuu iddoo bu'eewwan gosa lama yookiin isa ol of keessaa qaba. Kanaaf iddoo bu'eewwanii fi foormulaawwan akaakummaa fi hammooma wantoota ni ibsu jedha. Iddoo bu'eewwan sun maal agarsiisa? Hammoomaa fi akaakummaa ibsaa jechuudha. Baay'ina achi keessa jiruu fi gosa elementii compoundii sanarraa uumamee waan agarsiisuuf akaakummaa fi hammooma waan jedhamu jira. Akaakummaan iddoo bu'ee gosa elementii sanii ibsa jechuudha. Gosa elementii sanii kan ibsu yoo ta'u yookiin atomii bakka bu'ee jiru kan agarsiisudha. Akaakummaa wanni jennuuni. Hammooma jechuun immoo iddoo bu'ee fi foormulaa keessatti atomii meeqa akka hirmaate kan agarsiisu hammoomaa jennaan. Saniin hammooma. Inni gosa elementii sanii agarsiisu immoo akaakummaadha jechuudha. Subscriptii fi coefficientii waan jedhamu jira. Gara bal'inaan ibsuudhaan kan dhufnu yommuu ta'u keessatti subscriptii fi coefficientii waan jedhamu irratti subscriptiin lakkoofsa miila jala kan barreeffamudha. Coefficientiin immoo lakkoofsa fuulduratti kan barreeffamudha. Kun akkuma asii hubachaa jirtan jechuudha. Nyaatinsa keemikaalaa keessatti lakkoofsa akaakuu lamaatu jira. Isaanis subscriptii akkasuma coefficientiidha. Subscriptiin foormulaa keemikaalaa keessatti iddoo bu'ee elementii miila jalatti gara mirgaatti lakkoofsa barreeffamudha jedha subscriptiin. Coefficientiin lakkoofsa iddoo bu'eewwan yookiin foormulaawwan keemikaalaa fuulduratti barreeffamu ta'ee baay'ina elementoota yookiin moolekiyuulota wal nyaatanii yookiin firiiwwan uumaman kan agarsiisudha jedha. Firiiwwan uumaman kan agarsiisu maal jedhama? Foormulaa keemikaalaa jennaan. As keessatti fakkeenya H2 maaltu jira? Asii jechuudha. Akkuma agartan iddoo kanatti H2 plus oxygen it gives us 2H2O jedha. Xiyyaadhaan akkuma agarsiisaa jirutti lakkoofsi lama coefficientoota jedha. Lakkoofsi lameen miila jalaa kun ammoo subscriptiiwwan jedha. Lakkoofsi lama kan hydrogenii jala jiruu fi oxygenii jala jiru subscriptiiwwan kan jedhaman yommuu ta'u gara compoundii yoo dhufnu H2O waan jedhamu kana jechuudha. Lakkoofsi lama kan H2O jala jiru maaliin ibsamee jira? Coefficientii jedhameeniiti jira. Bakka kanatti jechuudha. Kan asitti amma garaagarummaa isaanii arguu dandeenya. Inni kunii fi inni kuni subscriptoota jedhaman. Subscriptoota garuu kan gubbaa kuni kun maal jedhama? Coefficientii jennaan jechuudha. Coefficientii jennaan. Inni biraa bakka kanatti egaa wanni biraa jechuudha. Waa'ee hiikaa akaakummaa yoo fudhannu. Hiikaa akaakummaan idda bu'eewwanii waa'ee akaakuu elementii iddoo bu'ee barreeffamee tokko irratti xiyyeeffata jedha. Waa'ee akaakuu elementii iddoo bu'ee irraa bakka bu'ee barreeffamee irratti xiyyeeffata. Fakkeenya hydrogeniin elementii hydrogenii jechuudha jedha. Akaakummaa jechuun gosa elementii sanii kan ibsu jechuudha inni. Akkuma amma jalqaba jee fakkeenyaaf elementii kana fudhannee akkasuma elementii kanas yoo fudhannee elementiin hydrogenii jechuudha jaa on elementii oxygenii jechuudha. Maalummaa elementii kan ibsu hiikaa jechuun akaakummaa jechuun.
Haayidroojiinii fi oksijiinii irraa kan hafe elementoonni biroo kan iddobeewwan isaanii H fi O ta'an tasuma hin jiru jechuudha. Hin jirani jedha. Foormulaan keemikaalaa keessatti akaakummaa yoo jedhamu gosa elementoota foormulaa keemikaalaa keessa jiranii jechuudha. Akka foormulaa keemikaalaa keessatti. Akaakummaa isaa himuu hin jedhame gosa elementii compoundicha keessa jirutu akaakummaa jedhamee ibsamaa jechuudha. Fakkeenya moolekiyuulii kaarboon daayoksayidii. Moolekiyuuliin kaarboon daayoksayidii kunoo kana CO2 dha jechuudha. Elementoota kaarboonii fi oksijiinii of keessaa qaba yoo jennu akaakummaa isaa dubbachuu jiraachuu gosa elementicha keessa jiru. Fakkeenya akkasuma calcium carbonate, calcium sulfate. Elementiin as keessa jiru kana yoo ibsinu akaakummaa ibsu jechuudha. Elementii calciumii, elementii garee elementii sulfate. Elementiin calciumii kana kaan ammoo SO4 tuni garee sulfate of keessaa qaba jechuudha. Garee sulfate jedhama jechuudha. Akka kanatti akaakummaa ibsu ni danda'ama. Elementoota calciumii, sulfarii fi oksijiinii illee inni adda baasuu ni dandeenya. Hammooma jechuun ammoo iddobeewwan ilaalchisee hammooma jechuun hamma yookiin lakkoofsa atomoota elementii jechuudha. Baay'ina isaa jechuudha. Fakkeenya filooriinii jedhama. Soodiyemii jedhama. Elementiin kun hangam takkaan argama jechuu agarsiisudha. Fakkeenya atomii filooriinii tokkoof dhaabbatee jedha. Tokkoof akkana gizee dhaabbatu kana. NN atomii soodiyemii tokkoof dhaabbatee jedha kunillee. Atomii soodiyemii meeqaaf tokkoof dhaabbatee akkanatti baay'ina yookiin hammooma elementii tokko ibsuu ni danda'ama. Foormulaawwan keemikaalaa keessatti hammooma jechuun ammoo foormulaawwan keemikaalaa keessatti hammooma jechuun baay'ina tokkoon tokkoo elementoota yookiin garee atoomota compoundii keessatti argamanii jechuudha. Baay'ina jechuun tokkoon tokkoo elementoota yookiin garee atoomota compoundii keessatti argamanii jechuudha. Fakkeenyaaf moolekiyuuliin sulfur dioxide dha SO2 dha jechuudha. Atomii sulfarii meeqa? Tokko. Atomii oksijiinii 2 qaba. Akkana yoo jennu hammooma isaa ibsu jirra jechuudha. Foormulaan calcium nitrate dha huno calcium nitrate jedhu kana. Atomii calciumii tokko fi atomii nitrojiinii 2 fi atomii calciumii atomii nitrate 2 yookiin atomii nitrojiinii 2 atomii oksijiinii 6 jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Hammooma ta'us hammooma agarsiisa jechuudha. Hammooma agarsiisa jechuudha. Inni bira waa'ee subscriptiti. Subscriptiin is akkuma coefficient dha yookiin subscriptiin jechuudha. Maal jechuu dandeenya? Subscriptiin iddibee elementichaa karaa mirgaatiin miila jalatti kan barreeffamuu fi elementichi akka moolekiyuulitti argamuu isaa kan agarsiisudha. Elementichi akka maalitti? Akka moolekiyuulitti argamuu isaa kan agarsiisudha jedha. Elementoonni subscriptii isaanii lama ta'e moolekiyuulii atam lamee jedhamanii waamamu. Kanneen miila jalatti lakkoofsi lama barreeffame maal jedhamanii waamamu? Moolekiyuulii atam lamee jedhamanii beekamu jechuudha. Fakkeenya kilooriin tu. Kilooriiniin lakkoofsa lama jalaa qaba. Elementiin akkanaa kun maal jedhama? Elementii moolekiyuulii atam lamee jedhama jechuudha. Moolekiyuulii kilooriinii yoo ta'u oksijiinii moolekiyuulii oksijiiniiti. Maaliif lakkoofsa lama jala jira jechuudha. Coefficientiin lakkoofsa atomii elementicha yookiin lakkoofsa moolekiyuulii compoundichaa ibsa. Lakkoofsa atomii ibsa. Lakkoofsa atomii hangam takkaa jira kan elementiidha jechuudha. Yookiin kan compoundii ibsa. Fakkeenya coefficientiin tokko atomii elementichaa yookiin moolekiyuulii compoundichaa hin barreeffamu. Tokko yoo ta'e hin barreeffamu. Iddibeen elementiif yookiin iddibee foormulaa keemikaalaaf yoo coefficientiin barreeffamu baate coefficientiin takkaa ta'uu isaa ni beekna jechuudha. Fakkeenyaaf K jedha jechuun atomiif potaasiyeemii tokko jechuudha. Lama yoo jenne immoo jechuun ammoo atomoota potaasiyeemii lama jechuudha. Oksijiinii moolekiyuulii oksijiinii tokko jechuudha. Yoo kana jiraate ammoo maal jechuu ni dandeenya? Moolekiyuulii oksijiinii 3 jechuu dandeenya. Asi garaagarummaa jira. Moolekiyuulota oksijiinii meeqa? 3 jira. Asitti moolekiyuulota oksijiinii meeqa jira? Tokko jira jechuudha. Potaasiyeemii meeqa jira? 2 jira jechuudha. Asitti 3H2O
jechuun moolekilii bishaanii sadii jira. H2O moolekilii bishaanii ta'uu ni beekna. Habba meeqaa jira? Lakkoofsa sadeen dura jiru kuni baay'ina moolekilii bishaanii jiraachuu agarsiisa. Sadii jiraachuu. Formulaan bishaanii irra dhaabbannee moolekiliin bishaanichaa sadii jira jennee ibsuu dandeenya. Lakkoofsa koofishantii kana dhaabbachuudhaan jechuudha. Lakkoofsi formulaa duratti yoo barreeffamu elementii isa jalqabaa qofaaf osoo hin taane elementoota moolekilicha keessatti elementoota moolekilicha yookiin koompaawundicha keessa jiran hundaaf dhaabbataa jedha. Lakkoofsi koofishantii fuuldura jiru kuniin inni kun jechuudha. Elementii as jiru kana hundaaf dhaabbataa jechuudha. Sadiin kanaaf dhaabbataa. Akkana yoo jennu fakkeenyaan isin agarsiisuu ni danda'ama. 2H2SO4 waan jedhu kana. 2H2SO4 jechuun moolekilii salfuriik asiidii meeqa jira? Lamatu jira yoo ta'u, lama yoo ta'u, innis atomoota haayidroojiinii 4, atomoota salfarii 2 fi atomoota oksijiinii 8 qaba jechuudha. Moolekiliin koompaawundiin kun jechuudha. Yoo maal goonu yoo addaan diignee baay'ina isas keessa jiru yoo halaallu ta'e jechuudha. Yoo halaallu ta'e. Inni bira waa'ee gochaati. Gochaa jechuudha.